taate garuu. Maalin ta'e? Ifna shakkisiisin gaa? Atuma itti abba lama ta'e isheen abba lama ta'uu qaba. Ni gammadee inni obboleettii harkatti jeessi gammade. Yaani Obboleettii wayii ta'u jira taphachaadha. Maati wallaahi koppii annatti gaa annatti akkas annatti. Anamma laala akkamiin beeka namni bara anamma akkamiin gaa anamma laala ani beeku laala anammas biratti. Ifin beeku sama daawwitiin ifna garee miidhagtu. Namaatu murteessa bar namaatu murteessa malee ofii namni akkamitti murteessa. Kunoo warri as jala jiru haa barreessu. Ni fakkaatti moo fakkaatti obboleeyyan? Wal fakkaatan kunoo dubbisi. Takka ani maranne gaa fayyan qaba. Sirba irra jirta arsamba. Eessaati jechuun eessa dhalatte Ani ciroo miti lakki erar gootaa jaanii biittiti warra erar gootaati. Hokkaanii dhaqa gandi. Beena jawwama jira. maal jechuu barbaaddeeti zamana. Erar gootaa fa'aa dur hin deemne gandi. Gandi harreen tuni ladde. Bakkaan dhaqa jenne. Inni zamana mandate. Maaki hunoo yoo si fakkaatu jaan tuujina irratti fi siif ishee adda baasuun ni ulfaata. Gisee wala gara likki wal fakkaannaa waa ammaan tana dhaabbiin aanillee hanqoota qaraabeessiin bara. Zamano. Wallahi mee sammaano gisee wal bira dhufne mee inshaallah wal bira dhufuun oolu inshaallah warabbiin jee. Fooloo si deebisuu jira rakkoon jiru barreessiyaa. Garuu akkamitti yaammaa jechuun as dhuftee naa jechuu yoo kabiyya. Namuma nagaa jechuudha mee takkaa manarraan baane habootii as jira haboontii as dalaguma jirti bakka takkaa manarraa gabbeen beeku manuma kan isaan tattaa'u wayiin beekaa biyyaas. Amma akkasitti nasiiba nama qabdi miyyoon tu. Miyyoo nasiiba nama qabdi amma nagaan araasii teessifta maakiti haala Khaalid. Inshallah wallahi namuma bakka nagaa jechuun dhabee waanis nama wajji deddeemu wayiin qabaare. Guyyuu si jala hangaan mana jiru san halkanii guyyaa suma jalaan tattaa'u nagalchuun. Viidiyoota kana jettu maakii jecha kaayiroo dhufee kunoo maakii bira nama nageessu dhabeettee viidiyoota kana jettu ture. Egusa meeshaan na tolchani bar. Yaadannee bakka anis suma jalaan bakka anumaa suma jalaa. Sa'aa bareeddu. Taasi fakkaata. Sa'aa bareeddu. Halliin marqaa godhuu ni beektan. Akkas. Gisee rabbii waliin nama fidee malee hin taatu. Marqaa godhuu maali miiciyyoo daleessisuuf hin deemu miiciyyoon akka dinqisiifatu xiyya takka ni naafeeraani bakka wala gara zamaanuun maal asee. Wal harkaa qofaa miti ana waan hin gaafadheef hin qabaasu nurraatiin si gaalanii. Hanu. Waan akka ati mitiifaa marqaa godhuu ni beekta. Omaaniin beeka sarrakkoon qabu. Likkitti hin beeka. Maashaallah bakka gaa. Silaa'uu wareegamu waliin na fide bira dhufuunoo. Beekamaa barsa reegamu wala garree. Guyyaa 40 takka ifnuu qabda. Ya 40 si ama tahu hin qabuuf waan jechuudha. Wayi ubleettiin ma harkatte nama si fakkaatu ubleetti maakii argatte moo wallaahi ani asitti fidee waan ilfu bakka wajji jiraan akkaman nama akkan na fakkaatu argadde. Ati garuu badhaadhinni si fudhachuu qabdi. Wajji jiraan nama seeqa waliin nu fiddeetummaan galatu fayyaade. Aamin wallaahi ubleettii irra guddoo ati amma maqaa kan kee maakii paartettuu godhadhu. Micoota na tajaajile hanaan ubleettiin akka bumiyyoota na kaayiroo san keessa akkuma ati ishii jecha asii kaatee kaayiroo deetetti an kaayiroo mana hin dhaqin malee wallaahi akkuma ubleettii dijettiin fada miyyoota na tajaajile. Hadara. Eshi. Afaan barteetu baama. Afaan bartee. Guyyaa sadii eegaan deeme maaliin barama. Arabiffaan beektu? Uummanni warri an bira jiru san qaalitti beeku wayyaan takkaa dalagaan deemneera maantaraan deeme warri an bira jiru kun ni saafaree bakka kophaatti jecha sodaadheetu waan akka firraa tattaa'u jira.
qarshii meeqa sii kafalan amma? Qarshii qofa 8 ittiin seene. Maallaqa seene. Okay. obboleettii argatte maali? Asii barmoo qabdi wallahi. Sa'a bareedu. Akkas. Hayyee hanitiyaa si wal baruu biyyatti gammadeetiin jira. Jabaadhu shi. Hayyee amaaki. Silkiitii qaisaan seefiina. Garuu akka itti fakkaattu amantee maaki? Laptop. Laali wal moggatti xiqqoo laali suuraa tan jedhaa maaki micoota laali. Amani bar erga namni hundi si fakkaatti naan jama. Gizee qofaltu fa bar sumaar baqa suma gizee qofal. Hayyee erga na fakkaatti. Sangubbaan ammallee micoota bu'a. Maaki wallaa micoota sangubbaan. Dubra micoota na imaana maaki imaana sikkan. Hai maal jechuun dubra imaanaan si kennitu maal jechuun afaan akkanaa. Jechuun jabeessi micoota na bakka guddoo takkaan akkana akka geessuun fada micoota. Okay, dhaammataa jirta amma? Dhaammachaa anas yoo yaada jijjiiran beeku jabeessini. Bakka agaa maaltu jira? Hayyee. Rabbiin kun obboleettee. Yaa zamaanu. Anaan gaa maakiin gartee akkatti nama kabaju obboleettii hedduu nama kabaju. Nama gaariidha harmaa. Hedduu nama gaarii. Umrii ishii malee hojii ishirra guddoo nama dalage nama namummaa namaa beeku nama kabajaa namaatillee beeku micoota na biraan afin obboleettii tan ta'e jabeessi. Wallahi wal fakkaata. Maaliif nama biraa silaan ammaan tana achi jire maatii jiraadde biraan dhagahu. Silaa boruu biraan dhagaha ammaan tana dalagaan jira malee gizeen gale biraan dhagaa latuulaan bira dhaga. Bakka maqaan kee arraba dimaakii lammaffaadha. Obboleettii argattee jirta ishii jecha Itoophiyaa irraa kaatee Kaayiroo saddeete si barbaaduu qabdi fiilis. Obboleettii ishii barbaaduu qabdi wal fakkaatan gee biyyatti illee namni si cinqoo ture seenaa bareedduudha biraa rafi. Hayyee. Galatoomeetillee. Baatii sadii erga dhufte. Wayne. Baatii sadii. Haabooteetti as jiramuu? Aboo. Baatii sadeen sanuu takkaa manaan baane. Aboon tiyya guyyuma afur dhuftee na bira teessee deebite qobumutii yaa mana. Asi tattaa bakka. Bira keessa deedi. Bakka hin jiru fagee. Rakkadhe. Gisee rabbi deemalee hin taatu baay. Bakka hin jiru. Atiitu nama hin beekne gaasanii fi bara osoo nama beekti. Si nambari kiyya namni qabu si kanna ture bar. Atiitu nama hin beekne sanii fi mitire. Miqqanyaa damaakii warri Kaayiroo ati beekti. Askaa isaayin nama hin beekne. Kaayiroo kan isaayin nama hin beekne. Mee maal qabee obboleettii wal garsiisa. Muudii qabachaa jirtan isa zamaanu. Akkasii. Muudii maaliif qabadda isaa wallahi dhugaadha. Namni miqqanyaadha. Namni mana kan keetuu qabee fidee hin geessu. Hin geessu. Ani zamaanni wal fakkaatan jaan yeroo hunda zamaanu ichaa jira tokko asirratti. Kun baritti riilii kono maaki kan micoon baru sumarraa muraa bartu. Bar na fakkaachuu qofatti osoo hin ta'in naaf jecha Kaayiroo dhufuu santu garaa na balleessu jira ammoo. Biyyatti cinqan gaa namni cinqan maakii fakkaata maakii laati maakii jaanii cinqan. Arabannaatiin aayichan dhufne. Si'achaan dhufe malee maaliin godhu biyya bakkattummaa isaa tummiiti. Kanoola. Bareedduu biyya naayicha dhufte moo na Kaayiroo jechuun akkamitti naayicha dhufte? Na dhibee baran. Kaayiroo maaliin jee dhufame dalagaan konoon jirtu taraawu
talaa warbaade meeqatti agarree dalagaan hin jirtu. Daangas laa daga taafanii waan hin godhaa hin dhufu. Duuba ati anuma laaluuf dhufte. Sumaan laaloo dhufe wallahi. Amatti akkaan as keessa taa'ee deema jeetiin murteeffadhee dhufe wallahi. Xiqqishoo maakkee fa'aa hojjetattafadheetu waan deebi'ee jeetiin dhufe. Maaki micooti hin boonin. Micoo na fadi gara galtee laalin tan. No wallahi itti boonaan jiru. Nama akkasitti nama boonu Hin boonin. Anaa ciisu jiru bar kabajee dhufe. Boonne erlakki anuma gaafa. Si fakkaachuu Anuma gaafa. 100% si fakkaatti micoon. Ati obbolummaa yoo fete kaadi. Annan fakkaattu hin jennee bar bakka si fakkaatti nam fudhadhee baraan hin dinne. Garuu anama si jecha. Furadhu. Si jecha. Siifis gaariidha miyyootu sa'a bareedduu dhufte. Sa'a bareedduu dhufte. La ilaha illallah. Anamma rakkoon. Araasillee si teessifti. Aboo araasii dhabiiti maal haasawsa? Laal. Hedduu si gaariidha. Anamma waa'ee na fakkaachuu fi na fakkaachuu dhabu miti bar. Anama micoon tuni Oromoon guutuu lafa haatee si fakkaatti yoo itti. Hayyee jisman fudhadhu rakkoon hin jiru. Isiin na fakkaachuu takin ani si fakkaachuun waan bareedaadha jee sanirra waliin dhibnu sun na gammachiisa. Garuu naa jecha biyya tana si jechan dhufee kaayiroo jiraa yoo itti kabbar nu si galee na garuu. Jechuun gaa maakii fakkaattan hanjaan itti biyyatti. Si jechan dhufeen gaa wooma jaalalaatti bar waan obbolummaa tolchuuf. Anima sinaayichi yoo dhufte bar በጣም itti Amma ishiidhaan si jechan dhufeen tura akkamini beektaa maakii? Siif jecha si harkuu feete kaayiroo dhufuu keessatti gahee guddaa qabdaati. Si harkuu waan feetuuf jecha ni nagaraa ishii tana achitti waan yaada joofaa qabaachuu danda'a. Namni kun nama adanna qo'e iddoo harkuu fadha. anis baroon anjee si galee naaf jechaas dhufuu isii sanirratti waan danda'u hunda isii gargaaruu barbaadeeti si galee saniif gaafachuu Goobas jira. mangistiiti. Ambar wanni illee micoota sa'a bareedduu dhufte maakii. Yaa nam tokko na dinqisiifatee as dhufuu na jechaas dhufte waan danda'u just support illee hin godhaan jechuu barbaadeetumaan gaafachuu jira. Garuu dura gaafachuun dirqama beekte. Saaksii moo saaksii? Sirri gaafadhu gizee dalagaa guyyaa boqonnaa qabsan sitti haa dhuftu wala gara please micootan tiriit godhin si fakkaata. Zamaanuu bar na hubachiistaa. Wallahi namni bar maakiti namni yoo nama fayyadu baatelee nama miidhu das jetti miyyoon bukkurii takka akkuma keetiiti. Dhaabbiin haalis waluma qixanaan jedhu. Oi baraan kan hin jiru maaltu akkana haasoo keetu na hubachiisaa jira baraan. Maa qofaltasi wayi qofla maaltu fideema boqotanatti. Miti bar maal? Micootun. Siriin dillo kun. Dhaabbiin haalis wal qixa itti maakii hojii. Fuulaanis wal fakkaattan. Siif ishee adda baasuun hedduu ulfaata. Sangubbaan immoo sa'a bareedduu dhufte. Si tajaajilti mijootun aximiitii godhuu ni beekti marqaa godhuu ni beekti damma dhadhaa guyyaa furtama maakitti jaraa gootee haadha Khaalid rahaatee fudhatta kam jette. Rakkoon qabu. Eessa kuttee? Sangubbaan mijoon ijoolleedha. Wayi ati maal taate qoy? Bo'aan waan guyyaa sitti mujjira. Mee eessa kuttee? Sangubbaan mijoon ijoolleedha dubra. Maal ta'e dubra kanaa itti aan dhiiraa miti maa dubra na hin caaltu qoy. Jechuun kan jechuullee na danda'a jechuu fedheeti gatiin fedhetti. Ati amma yoo si bira dhufte miyyoo tana si fakkaattiimi qalama sitti naatti tolchiteen hafa bareechite akkasitti silkicha harki jalaa fite. Silkicha hunoo hanaan tiyya. Hanaane lama dhiirta kaayiruu duruu arguu duu eegalte miccoo tana. Dhiira takka jalaan dubbattiin hanaan qottu dhufan eessatti dhiifu. Amma ni jala balleessa miyyoo takka gabbaatee dee namaa wajjin wal agartee hin beekne tana yaa. Hanu. Waan waa'ee faan na darbe. Oh.
لا يرتقى جلان تبتين خير الجرا ولا جر لبو منام إنما سنجو Aye. خايو تترتي يفن هنو بلتين تدني جري تولفا كاتنين Aye. ما كيفان كفتيو كبل Ang kaulag. ربي نسيبه سيتول كده مبلتير قلت أنا متى ببون داسة أنا ما نفكر سلا ربي نبتو أنا فكر Anan Waye. uno buletiar kete memang Harkat dah lagal tu mi. ad de bistevi ad wali gotadi Follow tu running gede over isin isi male. aya dagay wana ka go gijanam ni dale fago atmiti fago ni beta Nimbe. markao afela baba Nimbe. ish gobas namni ka gija garaga beta ya is namatini gogoda Kau kau boleh tiada tik kau tin. wainna bare de ma gija singete da fi sabgi godi